akkam jirtan nagaa jirtu maqaan kiyyaa Liyyii Galatooti hojii raawwachiiftuu madda olaanaa miidiyaa faawundeeshiniiti Melbourne Austraaliyaa jiraadha. Addaa viidiyoo kana wanti waraabuuf muka kaasee organizationii yookaan dhaabni kun maalirra jira maal godhaara bara darbe maal dalagee amma maal dalagaara akkasuma laafinaan gabeenya jiru horii meeqa guuree horii meeqa baasee ka jedhu kanneen isinii ibsuu fi viidiyoo kana keessatti dhaaba isaa waliin taaneeti viidiyoo yeroo gabaabduu kana waraabneeti adda gara keessan ergineerra itti dhiyaanna. Dhaaba isaa miidiyaan kun maaliif jedhamee gabaabseeti waa miidiyaa irra naa? Miidiyaan akkuma beekamu torbanitti guyyaa 3 daqiiqaa 30 qilleensarra jira. Oduu adda addaa sagantaa garaagaraa dabarsaa jira. Eega jalqabne waggaa tokko walakkaa ta'uuf jira. Uummatarraa deebii nuti argannu gaariidha. Ergaan nu gahaa jira jedhu darbee akka uummati yaadutti bakka hunda gahuu dadhabnus amma humnaa waliin hojjetamaa jira. Amma immoo uummata ofitti fudhannayyuu waan jedhu wayii jira. Kun oduu gaariidha jechuudha. Hojii nu baasalphisuuf jira. Iddoo adda addaa. Itu bareedu sagantooleen dargaggoonni maalirratti xiyyeeffatan ammatti ji'a kana keessa maal barreessitu? Sagantaa nuti kan qabnu gaa torbaanitti sagantaa garaagaraa kan dabarsinu qabna. Sagantaan amma ji'a kana fakkeenyaaf caamsaan kun waan tokkoffaa ebila keessa guyyaa dhimma Oromootiin wal qabatee isa kabajaa turre. Ebilli guyyaa Oromummaatiin namni qabsoo irratti wareega adda addaatti baaseedha. Amma sagantaa sana xumurree gabaasa sana ofirraa galchinee gara fuulduraatti gara biraatti ce'aa jira. Akka karooraatti kan qabameen jira. Namni hojii hojjetu hojii isaa galmaan gaafatamummaa isaa fudhatee raawwatu waan jedhu ni jira. Kanarraan alammoo dhibantoonni nuti otoo karoorfanne alarraa nuti dhufantu jiru kan akka ammaa biyya keenya naannoo sanatti filannoo gaggeeffama. Filannoon kun filannoo akkamiiti? Uummata maal gochuu qaba? Warri keessatti maal argamsiisa? Warri immoo hirmaanne maal gochuu qaba waan jedhu irratti kan xiyyeeffate sagantaa adda addaa hin qabna. Kanuma kan nuti ammatti of argamu. Bareeda. Filaa adda wanti walgeennee odeeffannoo uummata biyya Ameerikaatiif Kanadaa keessa jiran miidiyaan kun maal akka irra jiru maal hojjetee akkasumas laafina maal qabaa jabina maal qabaa gargaarsa akkamillee uummata irraa barbaada gargaarsa kanattis akkamitti uummanni godhuu deema kan jedhu uummataa dhiyeessina kanarra waan jettu qabdaati. Kun illee akka caalu warra bulchiinsaa ilaalaa nuti oduma isaa gabaasne ta'ee fi garuma keetti deebi'anatti fakkaata maaliif nuti oduu kana iddoo adda addaa funaannee walitti qabnee qindeessinee naa dhiyeessinu yoo warri bulchiinsaa baasii kanaan malchiisu kan saatalaayitii kan maal kana hin baasne wanti sun uummata biraan gahu. Kanaaf uummata horii xiqqaa inni walitti qabee waan kana uummata keenya baadiyyaa keessa jiru miidiyaa carraa miidiyaa akkasiin arganne akkan argatu taasisu waan gumaachuu jira. Isaaf sagantaa dameen bulchiinsaan qabu maal akka ta'e isin kan nu ibsu gama keessatti maal akka ta'e otoo nu ibsitu yaadamti iyyuu. Hedduu bareeda. Silaa armaan dura gabaasa Meelboornitti galchine irratti waan maal fa'aa hojjetame ka jedhu tokkoffaa akka dhaabni kun Ameerikaa keessattii fi Awustiraaliyaa keessatti galmaa'eeti seeraan akka hojjetaa jiru. Warri Ameerikaa keessa jiran immoo chaaritabili wanta waan qabuuf jecha horii kennan kun akka horii illee isaanii deemu akka beekan horii guddaa kennan achi keessaa horiin harooyyee isaanii akka deebi'u. Sagantaa majii tokkorraa bara 2014 torbaanitti guyyaa 3 daqiiqaa 30 akka dabarsaa turre waggaa tokko guutuu sagantaan dabarsine piroogiraama sagantaa 312 oduu 156 akka dabarsine miseensa ammajii irratti 85 addunyaa irraa akka qabnu kan barbaachisu miseensa 190 haa ta'u miseensa gammaa horanne hojii keenya boonee wanti gaarii jedhe addunyaa kanarraa
85 jira jechuun namni dhibbaa olii akka gargaarsa nu godhe gargaarsi namni nu godhe kun doolaara 20 irraa qabee akka doolaara 1,200 namni baasellee hin jira jechuun walii galatti doolaara 19,798 uummata irraa akka guurre wanti baafne ammoo gara 26 akkanaa gara deefisitii keessa irra jira jechuun afaan biyyaa faranjiitiin dhiphinna jira jechuun bara 2015 ammoo sagantaa ingiliffaa daqiiqaa 15 jalqabnee hagammaa deemu jira jechuun sagantaa kana wanti gooneef Oromoo keessatti dubbannee waan gidduu jiru wajjabeessuu fi rakkoo jiru furuu gaarii ta'uu waan keenya namni biraallee dhaga'u hatta ijoolleen Oromoo afaan Oromoo hin beeknellee akka waan Oromoo kana dhageettu jecha akkasuma alagaa Oromoo gargaaruu barbaadanillee horachuuf waa Oromoo kanallee addunyaa keessa mannee addunyaa keessa laaqamuuf afaan Ingiliffaan barbaachisa jennee afaan Ingiliffaa kana jalqabneet deemsisuu jirra. Afaan Ingiliffaa kunillee akka gaarii deemaa namni hedduu illee akka gammachuu irraa qabu. Haga sagantaa kana jalqabne harka 5 uummata baaneet uummata waliin waa hojjetaa ibsineerra jechuudha adda addaatti keessattuu magaalaa Melbourne, Minnesota fi Washington DC'tti namoota ibsinee harka tokko barbakii qopheessinee tokko kan Beezingiif xalayaa 31 hawaasa 31 addunyaa irra jiran kan Oromooti barreessineerra xalayaa kana yeroo barreessinu wanti nu goon uummata Oromoo odeeffannoo kenninee fi beekumsa itti horreeti jabaanneet waan silaa barbaadu bilisummaa sana akka fiduu dandeenyu godhuuf deemna. Kanaafuu miidiyaa uummataati yeroo jennu kama uummataati immoo yaadni kenna hawaasni biyya adda addaa keessa jiru uf keessatti qaama saawwannoo isaanii godhanii damee hawaasaa godhaniiti achi keessaa namallee achuma keessaa baasanii horiillee achuma keessaa baasanii miidiyaan kun yaada hawaasa ala jiru daasporaa jiru kana akka uummata biyyaatti ibsuu danda'u. Maaliif hojjeta ijaaranii deemsisuun gaarii maaliif hawaasa ijaarame hawaasa keessa jiraachuu qaba hawaasaan fandii ta'uu qaba. Kanaafuu hawaasni sagantaa dabarsuu ta'e horii itti baasuu ta'e nama achi kaayan ta'e achi buusan ta'e waan kana kontiroolii godhuu barbaachisaa akka jedhurra xalayaa 31 barreessinee 30 san keessaa gara xalayaa 3 deebii nu kennameera. Kabiraa niwusleetarii illee qopheessinee ture san namoota nu gargaaran dhabuurraa jidduun taasifneerra malee niwusleetarii illee jalqabnee ture ji'a 3 akka deemu jechuun kuni biroosharii illee qopheessinee ture waan amma deemaa kana namni dhageeffachuu hin dandeenye waraqaa irraa akka dubbisuu danda'u maaliif dhaabannaa maal hojjennaa akkamitti hojjennaa maal nu gargaartan jedhu qopheessinee ulee adda addaatiin raabsinee websaayitii irrallee kenneera jechuudha. So kana fakkaata karaa biraatiin waan amma namni yeroo baay'ee miidiyaan kun maali waan amma namni akka saba akka kennaa kan akka aadaa fi amantii waan adda addaa keessaa dhufu ati maali amantaa maal gootaa amana ka jedhu irraa yeroo ilaalan reediyoo waan tokko ta'e nu wanti dhamannu Oromiyaan biyya uummanni Oromoo garbummaa keessa jira bilisa bahuu qaba bilisa bahuuf odeeffannoo wal fakkaatu beekumsa wal fakkaatu hubannoo wal fakkaatu qabaachuu qaba jennee amanna. Waan uummata Oromoo jennee yeroo waan tokko ijaarru uummanni Oromoo mirgatti qaba jennee amanna. Nama filatus nama buusu uummata Oromooti godhuu qaba jennee amanna. Kabiraa uummanni Oromoo rakkoo ofii furachuu hin danda'a jennee amanna. Ammatti ammoo akkaataa itti hojjetamaa jiru kun gayaa miti wayyaa'ee shaffisee garbummaan lafee nama seentee nama wanna hin taane dafee rakkoo kana keessaa bahuu qaba jennee amanna. Kanaaf warri Oromiyaa akka biyyaatti ilaaltan uummanni Oromoo garbummaa jala jira jettanii bikkitan odeeffannoo uummanni Oromoo odeeffannoo dhugaa argachuu qaba jettanii amantan warri waan kanaa waa godhuun faayidaa qaba jettanii amantan horii ta'e beekumsa ta'e yeroo keessan ta'e wanti xixiqqootu waan kana wayyeesseeti waan nu martinuu dharraan san ta'uu danda'a jedhee bikka karaa ideoloojii jechuun karaa waan namni itti amanuun akka dhaaba kanaatitti dhaabni kun galiin isaa silaa galima Oromooti. Galii san keessatti waan information beekumsa
kana irratti hundaa'e irratti wayyeessu miidiyaan bilisummaa tumsa ta'u. Miidiyaan kun miidiyaa rakkoo uummanni Oromoo qabaatee jennaan ijaarame malee miidiyaa lafaa ka'ee oduma callaa kunuma miidiyaa biyya alaatti banameet kafaranjii kana waan jiru sensational waan ta'e kana dhiyeessuuf wanta ta'e hin taane hajaan isaa bilisummaa deeggaruuf dhaabate. Miidiyaan kun kana jechuun siyaasaa akkana godha akkana ta'aa jedhee siyaasaa akka siyaasaatii miti. Garuu siyaasaa inni tumsu amma qara itti amanna jenne sana uummanni Oromoo biyya ofii deeffatee biyya ofii irratti nagayaan akka jiraatu ka tumsu jechuudha. Kana godhuuf namni martuu qooda kennuu qabaa jechuudha. Kennuu waan adda addaa kennuu. Wanti nu adda amannu dhugaa dubbachuu mirga yaada ofii ibsachuu, mirga wal ga'uu, mirga waa filachuu, mirga waa diduu waan kanneen maraa hin kabajin akka seera biyya kanaa keessatti waan kanneen baay'ee ulfeessanii aadaan kenna wal gargaaru, wal jabeessu, walitti dhiyaachuu, wal caqasuu kanneen itti qaba. Wanti nu kakaase ammoo biyya alaa jirra. Biyya alaa kana jiru keessatti wanti nu hojjechuu dandeenyu hagooyitii jira. Waan jiru keessa hojiin tokko hojii miidiyaati. Advokeesii waan adda addaati jira. Nu amma miidiyaa filannee advokeesii maal irratti illee dura gara waggaa 5 mana kan hojjetaa ture. Amma miidiyaan nu barbaachisa jennee hojjetaa irra. Miidiyaa oduu jiraate nu waan biraa hojjenna sina. Yoo miidiyaan jiraate miidiyaa waa hojjennuuf hin qabnu. Wanti biraa wanti Oromoo hin qabne lakkoofsan qabu. Kanaaf waan biraa hojjenna. Yoo miidiyaan jabaatee waan tokko ta'e jennee waan biraa hojjenna jechuun. Maanni amma miidiyaan yoo jiraate na jedhamu miidiyaan hin jiru jechuudha iddoo. Miidiyaan walaba ta'e kaalaa uummata Oromootiin darbu reediyoon hin jiru. Miidiyaa adda bilisummaa Oromootiin jira. Siyaasaa dabarsee jechuudha. Siyaasaa adda bilisummaa Oromoo warri waan sana hordofan miidiyaa sana hordofan. Oromoon guutuun ammoo saabaa hordofan jechuudha. Kuni akka Oromummaan walitti ijaaran jiru. Kun ammoo adoolajii fi qaba fakkeenya adda bilisummaa Oromoo poolisii fi qaba maalii fi qaba waan san jala deemu. Reediyoon biyya darbu hin jiru. Reediyoo jedhamni kenna amma afaan Ingiliffaatti reediyoon jedhama. Reediyoo wanti waan saatalaayitii ati biyya dabarsitu. Kaamma jiru poodkaastiin jedhama. Poodkaastiin kun mana waraabdeet websaayitii irra kaa'u reediyoo nama kenna reediyoo jedhama. Sun poodkaastiin jedhama. Poodkaastiin mana waraabdee wannoora. Sun warra intarneetii qabutu intarneetiin dhageeffachuu danda'a. Kaamma qajeela biyya callaa miti reediyoon kun garuu biyya ollaa sanniin manatti biyya hedduu dhagama. Jaapaanitti illee dhageenya jira. Awustiraaliyaatti dhageenya guyyaa adda addaatti dhagama jechuudha. Miidiyaa humna qabu qajeela biyyatti darbu reediyoon hin jiru. TV'n Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin TV'n hin jira. VOA illee yaada mootummaa Ameerikaa dabarsa. Itoophiyaa keessa illee reediyoon hin jiru. Miidiyaan Oromiyaa Miidiyaan hin jira. Biyyatti illee. Wanti miidiyaan martuu CNN illee BBC illee kaayoo ijaaramuuf. Kaayoo inni itti ijaaramuuf santu kenna kun Oromummaa irra jira. Namni Oromummaa amanu martuu waan kana keessaa qooda qaba. Kaasaabaa warri bilisummaa sagalee bilisummaa Oromootiin amanan. Martuu waan sanirraa qooda fudhachuu hin danda'u. Kuni nama maraa walitti qaba. Kaasaabaa illee walitti qaba. Warra hafillee walitti qaba jedhee. OMN hin jira Oromoo Miidiyaa Neetwoorkiin warra diishii qabutu televezyiinii ilaala. Suni namni diishii qabu biyyattii keessa nama hagamee akka ta'u bikkuu namatti bu'u namni baay'een persentiin gara 80 nama korreentii arguu hin dandeenye jechuudha. Korreentiin qabdee televezyiinii qabaachuu kanaaf miidiyaan jiru tokkichuma kana. Reediyoon qajeela baadiyyaa Oromiyaa kana keessatti dhagahamuu danda'u, kan namni marti dhagahuu danda'u miidiyaa bakka tokkicha jira. Tokkicha ta'uu isaa himuuf utuu hin taane utuu ka biraa jiraate kana waa hojjennuuf hin qabnu jechuuf achirraa ka'ee ka biraa akkamiin wal bulchitanii ka jedhu. Baddi walaa wakkiin itti wal bulchinu namni humna guddaa qabu miseensa dhaaba kanaati. Miseensin boordii. Boordiin egzekutiivii yookaan immoo hojii raawwachiistuu kan akka kiyyaa kana bakka buusa. Bakka buusee hayyama miseensarraa gaafata. Ofii bakka buusee faayii yoo na godhu hin danda'u.
miseensa jeneraal assembiliitu approovii godha jechuudha. Inni assaayinii godha isaan approovii godha. Executive directorii ammoo warra miidiyaatti gaafataman manaajimentii bakka buusaa jechuudha. Deen akkasitti deema jechuudha. So kanaaf humniti guddaan miseensa harka taa'uu qaba jennee waa yeroo dheeraatti dubbanne maaliif adaduma namni hoogganaa tokko waa balleessu wanti sun jiga. Haala sanirraa akka ka'e yoo jissellee uummanni haa jissu dhaabatan kanaafuu mirga jissullee nama bakka buusullee uummata harka taa'uu qaba. Ka jedhurraa waan akkasii goonee jechuu qabachiisa. Kun uummanni maaliif waan kanarraa qooda fudhata? Wanti qooda irraa fudhatu takkaffaa Oromoo waan taateef Oromoo yoo qooda kan hin kennine taate uma fedhe haa ta'u. Waraana keessa qooda fudhatte, miidiyaa keessa qooda fudhatte, hawaasa keessa qooda fudhatte Oromoo deebitee waa kennuu qabda. Yoo Oromoo deebitee waan kenne investment akka jedhan kana jechuudha. Yoo Oromoo deebitee ati waan kenne taate Oromoo wanti jedhu hin jiraatu. Because investmentii namootaatiin Oromoon armaan beera kaadha. Labsee ofii wareegee irraa qabee horii kennee waan adda addaa godheetti Oromoon armaan baaseera. Kanaafuu namni Oromoof Oromiyaan illee haa jiraattu jedhee bikku tokko Oromoo waa godhuu qaba. Kanaafuu nu gargaaruu hin qabu. Garuu nama Oromoo tokko yookaan immoo organizationii Oromoo tokko waa godhee Oromoo kana wayyeessuu qaba jennee amanna. Namni Oromoo lakki homaan godhu organizationii illee homaan godhu jedhu badiinsa Oromoo irraayyuu dubbachuun rakkisa. Because namni Oromoo akka badu godhu nama Oromootiif organizationii Oromootii homaan godhu. Waan itti amanu wayii soqeet ka Oromoo hin wayyeessa jedhu. Uma fedhe haa ta'u Oromoo hin fayyeessa hin wayyeessa jedhee bikku tokko gargaaruu qaba namni tokko responsibility qabni jechuudha. Maaliif sababa namni wareegamee maal jedhee nulas baanee amma ala kana olaante namni amantii illee himatee ala kana dhufu. Naannoo ofiillee himatee naannoo ala dhufu. Afaan Amaaraallee dubbadhee ala kana dhufu. Wanti inni ala kana dhufe yookiin adda bilisummaa Oromoo himatu yookiin waan Oromoo ta'eef jedheet bakka kana dhufe. Kun amma waan silaa namni taaksii itti kafaluu qabu. Biyya qabaanne jiruu inni bareedaa inni as jiraatu kun sababa namni wareegameet waan tokko wanti Oromoo keezii Oromoo akka dhalatu godhe tokko isa himatee as jira namni garii. Namni garii dhugamaa waan kana rakkatee wareegamee armaan ba'e namni garii ammoo rakkoo kanaan qabu. Kanaaf nu waan nu godhame kana deebinee haga wayii keessaa ta'e qabna. Kabiraa yoo odeeffannoo bifa tokko hin qabaanne hubannoo adda addaa qabaanne. Yoo hubannoo adda addaa qabaanne murtii adda addaa qabaanne. Yoo murtii adda addaa qabaanne uummata tokko ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu miidiyaan uummanni yaada hubannoo bifa tokko ilaalcha bifa tokko galii bifa tokko akka qabu gargaara jechuudha. Kanaaf maal godhuu danda'an namni amma miidiyaa keenya kana gargaaru wanti takkaffaa horii yoo nu kennan horiin nu kennan kun bulchiinsaafillee telefoonaafillee waan adda addaatiifillee kiisii kennaa baafna. Kiisii kennaa waan ammoo itti hojjennu kana baasuu callaatu hin taane dooneshiin asirraallee kiisii kennarraallee dooneetiillee godha. Horiin nu amma uummata keenyarraa barbaadan warri guddaan horii isteeshiinarraa kireeffanne jechuudha. Horii kireeffannu sun $19,500. $19,500 miiliyoona 40tti ulfaatu jennee bikkineerra. Garuu akka amma bara dheengaddaa laallutti 19,000 mana uummata Oromoo irraa guurre Ameerikaa, Kanaadaa, as Awustiraaliyaa walitti dabalatee. Kun horii baay'ee diqqama. Kanaaf uummanni Oromoo waan akka miidiyaa kana $100, $200, $300, $500 waggaatti. $100 baay'ee diqqama. Amma $365 yoo baafte waggaatti $1 takka jechuudha. Akka nageenyi uummata Oromoo keessa yaadni uummata Oromoo keessa jiraatu $1 tokko guyyaatti yoo kan baafne taate waan gurguddaa waan akka bilisummaa, waan sila tokkummaa, waan kanneen mara eessaa fudhuu dandeetta. Bee wanti dhufu kunniin martuuf nama wayiiti investiitti godheera. Waan amma argannu kanneen aadaa haa ta'u, maali haa ta'u, miidiyaa haa ta'u, namoota haga wayiitu investiitti godhee wanti kun jira. Utuu namoonni isin investiitti hin goone wanti kunniin hin jiraatu. Namoota godhaara. Kanaaf takkaffaa
horiin nu gargaaru. Lammaffaa nama keessattuu bulchiinsa keessa nama hedduu rakkoo qabna. Maaliif kwaalitii waan silaa dalaguu barbaannu kan deemuuf bulchiinsa keessa nama hedduu waan hin jirre. Ji'atti sa'aa lamaa namni yoo nuu kenne sun waa hedduu jijjiira orgaanaayizeshinii kana. Warri barattanittan sa'aa lama yookiin sa'aa tokko ji'atti sa'aa 12 waggaatti yoo nuu kenne san akka malee jijjiira. Nama 20 sa'aa lama ji'atti nuu kennu yoo qabaanne waa hedduu jijjiira. Waa hedduu ka barreeffamu, waa hedduu ka editii ta'es lafa akka tokko deemuu danda'u. Uduu hojjanne taa'a lafa. Kanaaf beekumsa warri qabdan beekumsa akka nuu kennitan. Ka biraa oduu naannawa adda addaatitti Oromiyaa keessa dhalattu kana oduu maqaa keessan nuu kennitanii yeroo bakka takkatti oduun dhalattu oduu san fuutanii oduu nuun dhaqqabdanii silaa deebifnee akka uummanni guutuun Oromiyaa dhaga'uu danda'u godhuu dandeenya. Tokko amma wanti nu barbaachisu namoota ulee adda addaatii dhufan Oromiyaa keessa oduu biyya keessaa deemu kana akka nuun dhaqqaban godhu. Maaliif oduu biyya adda addaatii dhalatu kana ulee adda addaatii dhalatu kana cufasaa dhageenyee dhiyeessuu dhabuu hin mallan. Nu ammoo miidiyaa kana keessatti gammachuun Oromoo, loqonni Oromoo, rakkoon Oromoo, beekumsi Oromoo, aadaa Oromoo martuu waan kana keessatti haa mul'atu barbaada. Haga wanti Oromoo marti as keessatti yoo kan mul'anne taate waa Oromoo dalagaa hin jiru jechuudha. Nu guutuu taanee akka sabaatti akka jiraachuu dandeenyu yoo waa Oromoo mara dhiyeessuu dandeenya. Yeroo san akka Oromoo itti illee yaaduu dandeenya. Kanaaf waan dandeettan mara akka gootan bulchiinsa keessallee akka dhuftan horiillee akka gargaarsa gootan yeroo nu waan kana tolchinee baafnullee yaada qeeqaallee akka nu kennitan. Maaliif waan wayyaa'uu qabu, waan itti hidhamuu qabu, waan keessaa bahuu qabu kanneen illee yeroo yerootti qajeeluma nu himuu qabdan. Maaliif yoo isin argitanii nu himtan malee nu wanti godhaa irra kun qajeelama jennee hojjetaa haa jedhaa. Kanaaf waan dandeettan bakka jirtanitti akka gootan isin. Reediyoo kan amma buufata reediyoo kan isteeshinii adda addaarraa yeroo biyyatti darbu mootummaan dhiibbaa irra godhee akka inni dhaga'amne taasisa waan jedhu yeroo adda addaa karaa garaa garaan reediyoo isa kana irratti odeeffannoo qabdu. Harka hedduu jaamii ta'eera. Biyya guututti utuu hin taane ulee adda addaatti amma keessattuu gara kibbaa maaliif akka ta'e hin beeku. Naannoo Booranaa keessatti yeroo baay'ee guyyaa garii introoma jalqabuma callaa dhagamee wanti kuwwan hin dhagamu yaama. Yeroo garii immoo jedhiseetuma shaa jedha. Yeroo garii Finfinnee keessatti illee akkasuma ta'a. Nu amma jaamii ta'uu fi wanta ta'uu isaa kana himuun uummata keenyaaf faayidaa hin qabu jennee bikkinan. Wanti faayidaa qabu wanti nu dhiyeessinu yeroo baay'ee waan tokko yoo rakkoo himne soolushiin illee uummata waliin dhiyeessu. Gara abdii muratiitii uummataa puushii godhuu qabna. Yoo amma jaamii mootummaa akka godhu taate karaa pilaana lafaa qabna. Horiin yoo jiraate chaanaluma 2-3 kan biraatti banta jechuudha. Yoo inni kana cufa kanaan dhagaane, yoo kana cufa kanaan dhagaa, yoo kana cufa kanaan jalaa dhagaa. Akkasitti deemta malee cufuu isaanuma cufan. Allatuma dubbii itti jabaattu uma cufan. Wanti cufaniif keessattuu yeroo ammaa kana cufuma qabanidha. Maaliif rakkoo keessa waan jiraniif jecha. Kanaaf rakkoon akkasii hin jijjiira garuu rakkoo guddaa jennee hin beeknu. Maaliif dabarsuun hin dhooggane ulee adda addaatiif bilookii godhuu hin danda'ane. Yoo si asii cufan asumaan dhageessifnaa kun akka rakkoo guddaatti waan ilaalle waa jaamii isaan godhiitii irraa baaneeti haga mahaa ture. Egaa waan gaariidha. Reediyoon kun amma utuma irraansitii yeroo dheeraaf deemuunsaa kun humna nama xiqqaa maallaqa xiqqaa kanaa waan guddaadha. Gama biraan hawaasti dhimmi isaa reedichoo hin barbaachisa saba keenya isa biyya jiru jedhee amane immoo hirmaannaa isaa qooda isaa ol dabale karaa adda addaatiin horii duwwaa kennu toon taane kun mi'aan odeeffannoo kennu jala deemanii waan hojjetamu xiinxalanii waan wayyaa'u namatti himuu waan saba keenya humneessu dhiyeessuu yoo miidiyaan kun gara nageetiivii guddise gara baalaansii akka deebisu akkas fiidbaakii adda addaa kennuun hojii garaa garaa keessatti eda'uu fi ol kaasuu ta'a. Akkuma jedhame qooda nama adda addaa sagalee nama adda addaa illee yoo dhageenye maanguddoota keenya haadholii keenya yoo keessatti hirmaachifne wanti isaan tola. Waan waliin qabnu yaa ta'e walumaan akka guddatu abdii qabna. Warri iddoo adda addaatti fedhii naadhaan amma tattaaffii godhanii waan kana jalqabanis waan nama abdachiisu gochaa jiru. Jabaadhaa jennaa gaa bareeda.
kanuma waan qabnu waliin guddifachuu qabna. Wanti biraa dhumarratti wanti an jedhu gara waa hojjetiitiitti deemuun guddisee faayidaa qabu. Haguma feete tiyoorii bareedaa yaada bareedaa feete yoo qabaanne yoo isa jajjabnee haasa'u. Fakkeenyaaf hawaasa keenya keessa yeroo baay'ee tokkummaa farraa haasaa namni akkana rakkoo keenya kana qorachuu qabna, maa akkana godhuu qabna, akkana ta'uu qabna jedhamee hin haasa'amu. Wama kana maraa qorattee yoo beekteen boodallee hujiman dhuftaati. Kanaaf yoo dandame nama waa hojjetetu takkaffaa nama amansiisalle. Lammaffaa yoo waa hojjette waa namaallee gootalle. Yoo waa hojjenne waa namaan gootu. Maaliif yaada feete bareedaa feete qabaatteeti yoo ati yaada isa hojiirra oolchine taate namni qaqqee beelumaan dhumata, wallaalumaan rakkata, waan adda addaa balaa adda addaatiin rakkata jechuudha. Kanaaf uummanni haga dandeetti balleessa fedhe illee haa ta'u tarkaanfii adda addaa fudhachuu qabu. Uummata Oromoo kan afosiisuuf jecha miidiyaa ta'ee, waraana ta'ee, maalii ta'ee tarkaanfii adda addaa ulee adda addaatiin baheeti waan adda addaa godhuu qaba. Yoo waan adda addaa hin goone homaa bakkaan socho'anii jechuudha. Yoo bakkaa sanii homaan sochoone namni wal shakkuu jalqaba. Kanaaf namni waa dalagu uma wal dhagaa kan nama konkolaataa karaa bahee deemuuti. Namni bahee waa dalagaaru wal argalle waan dalagaarullee waan danda'ullee waan beekullee waan wal arguuf jecha namni waa dalaguu qaba ka jedhu. Kanaaf take action bakka jirtanitti tarkaanfii adda addaa baay'aati waa Oromoo wayyeessa jettanii waan namni isin hin jedhu hundaan waa Oromoo hin wayyeessa jettanii bikkitan maaliif baatanii firii Oromiyaallee isteeshiina bira qabattanii torbaanitti dilbata sa'a takkaaf firii Oromiyaa waggaa tokkoof hin qabadda hoo jedhe mariis hin barbaachisu tokkummaas hin barbaachisu baatee isteeshiina dhaabatta waggaa tokko guyyaa wayii miidiyaa gurguddaa irratti intarviisuu maaliif achi dhaabatta jedhanitti. Kanaaf namni bahee tarkaanfii adda addaa fudhachuu qaba jedha. Fayyaa ta'a ulfaadha. Ayyee galatooma.